Akkam jirtan har'aaf dhimma ajaja lixaarrattiin xiyyeeffadhe. Ajajni lixaa hundeeffama isaa waggaa 47ffaa kabajeera sirnoota adda addaatiin. Sirna kabajaa irratti kan argaman pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsaniiru. Dura irratti ergaa isaan dabarsaniin isinitti himaa. Turtii gaarii. Ajajni lixaa biyyaaf gaachana diinaaf ammoo sodaa ta'eera jedhaniiru pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Ajajni lixaa biyyattii eeguu fi wareegama guddaa kaffaluun biyyaaf gaachana ta'ee diinaaf ammoo sodaa ta'uudhaan seenaa hojjeteera jedhaniiru. Pirezidaantichi haasawaa dhageessisaniin pirezidaanti Shimallis Abdiisaa guyyaa hundeeffama ajaja lixaa waggaa 47ffaan magaalaa Naqamteetti kabajame irratti haasawaa dhageessisaniin lixa Oromiyaatti nageenya waaraa argameen hojiin misoomaa addaan citee ture karaa fayyadamummaa hawaasaa mirkaneesseen hojjetamaa jiran bu'aa raayyaa ittisa biyyaa ajaja lixaatii jechuudhaan mirkaneessaniiru. Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa utubuu keessatti gahee olaanaa baataa akka jiranis himan obbo Shimallis. Daangaawwan Itoophiyaa hundatti wareegama qaalii kaffaluun hojii mootummaa hojjeteen dhaloonnii fi misoomni akka itti fufuuf wareegama qaalii kaffalaa akka jirullee himaniiru. Lixi Oromiyaa giddugala diinagdee akka ta'uuf hawaasni naannooichaa hojiilee hojjetamaa jiran akka tiksuu fi cimsee akka itti fufuufis waamicha dhiyeessaniiru obbo Shimallis. Ergaa guutuu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhimma raayyaa ittisaa keessumattuu ajaja lixaa irratti dabarsan turtii muraasa boodan isiniif dhiyeessa. Amma waa'ee ajaja lixaa haa ilaallu. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa akka himanitti ajajni lixaa waggoota 47 dura yeroo hundeeffamutti bu'uura cimaa ta'uu fi kan danda'e kutaa waraanaa 22ffaa jedhamuudhaan beekamudha. Ergasii asitti ajajni lixaa seenaa danuu hojjeteera. Biyyaalee ollaatti nagaan akka bu'uuf wareegama baaseera. Wayyaaneen bosonatti akka galtus kan taasise ajaja lixaati. Sibaat Naggaa bosona keessaa kan baase miseensota ajaja lixaa akka ta'an yoo dhageessan isinitti maaltu dhaga'ama? Wayyaaneen roorriftee waraana Itoophiyaa irratti bante. Waraana kana qolachuudhaan raayyaan ajaja lixaa shoorri gumaachee bakka bu'ummaa kan qabu miti. Wayyaaneen akka dabattuuf dirqamaan waliigaltee nagaa Piriitooriyaa akka mallatteessitu gochuu kan danda'e raayyaa ittisaa Itoophiyaati. Keessumattuu ajajni lixaa shoorri gumaachee olaanaa akka ta'e sirna kabajaa hundeeffama isaa waggaa 47ffaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti kabajame irratti eerameera. Egaa guyyaa kana sababeeffachuudhaan mariiwwan paanaalii taasifamaniiru. Mariin paanaalii taasifamee hundeeffama eegalee sochii ajajni lixaa taasifee shoora nagaa biyyaa mirkaneessuudhaaf gumaachee keessumattuu ammoo biyyaalee ollaa keessatti hojii nagaa buusuu irratti hirmaannaa taasifee fi bu'aa argamsiise irratti kan xiyyeeffatedha. Jijjiirama asitti godinaalee Oromiyaa keessumattuu ammoo godinaalee Wallagga Bahaa afran keessatti miseensonni shanii nagaa ummataa yeroo bu'uureessan keessumattuu humni dhaadheessaanii fi finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa keessa socho'aa ture gara naannichaatti bobba'uudhaan miidhaa hawaasarraan geessisaa ture dhaabuu keessatti miseensonni ajaja lixaa shoorri gumaachan wareegamni baasan baay'ee guddaadha, olaanaadha. Uummanni naannichaa kana hubachuudhaan egaa waggaa 47ffaan wayitii kabajamutti egaa hiriira bahuudhaan deeggarsa isaa mul'iseera. Jiraattonni magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee kana qabatamaan mul'isaniiru. Ajajni lixaa hundeeffama isaa waggaa 47ffaa wayitii Naqamteetti kabajetti isaanis deeggarsa isaanii akka daawwattan kanatti mul'isan bahuudhaan. Egaa godinaalee Wallaggaa afran keessatti sochiin misoomaa akka dhaabbatuuf finxaaleeyyiin keessumattuu ammoo gareen shanee ummata ogguruudhaan sochii misoomaa akka dhaabbatu taasiseera.
kana qolachuu kan danda'e miseensota raayyaa ittisaa kan ajaja lixaati. Wareegama isaan baasaniin amma godinaaleen Wallaggaa afran nagaa dheebotanii turan ba'aa jiru. Nagaan waan bu'eef akkuma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himanitti hojiiwwan misoomaa hojjetamaa jiru. Kan dhaabbate itti fufeera. Pirojektiin misoomaa gidduutti dhaabbatee ture akka xumuramuuf kallattii adda addaatiin hojjetamaa jira. Isa kana itti fufsiisuudhaaf egaa uummanni ammallee raayyaa ittisaa wajjin ajaja lixaa wajjin qindoominaan kan socho'u ta'uusaa deeggarsa qabatamaan taasisaa jiruun mul'isaa jira. Inni kun diina ni bobeessa. Diinni ammaan booda haalli miidhaa geessisuu ittiin danda'u cufameera. Balballi diinni miidhaa ittiin geessisuu danda'u cufameera. Ajajni lixaa otoo jiruu ammaan booda godinaaleen Wallaggaa afran nagaa hin dheebotan. Misooma isaanii garuu itti fufsiisuu danda'u. Guddina biyyaa keessatti shoora gama isaanii kan gumaachan ta'a. Akkuma godinaalee kanneen biroo walqixa socho'uudhaan misoomni akka finiinuuf guddinni biyyaa akka saffisuuf shoora isaanii kan gumaachan ta'a. Kana maddiitti ajajni lixaa akkuma kanaan dura taasisaa ture uummanni nagaan ba'ee akka galuuf misooma isaa akka itti fufsiisuuf dirqama isaa hundumaa kan biyyirraa eegdu akka bu'uuf shoora isaa kan gumaachu ta'a. Waltajjii ayyaana hundeeffamaa waggaa 47ffaa ajaja lixaa kanarratti egaa qabatamaan kan mirkanaa'e kanuma. Raayyaan ittisaa biyyaa akka waliigalaatti diinni Itoophiyaa akka hin se'anneef sochii taasisaa jira. Daangaa hanga daangaatti sochiin taasisaa jiru gaa diina kan barbadeessu, diina kan rommisiisu ta'uunsaa beekamaadha. Diinni ammoo humna Itoophiyaan gama loltummaatiin horatte sirriitti waan hubateef kallattii adda addaatiin Itoophiyaa dadhabsiisuudhaaf shira shiruudhaan socho'aa jira. Kuni qabatamaan beekamaadha. Hawaasnis kana sirriitti hubateera. Sababa kanaan ajandaawwan adda addaa uumuudhaan nagaa booressuudhaaf carraaqqiin taasifamaa jiru gonkumaa fudhatama argachuu hin danda'u. Ittaansee ergaa obbo Shimallis Abdiisaa himaniin isinitti hima. Har'a sirna kabaja ayyaana hundeeffama ajaja lixaa gooticha raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waggaa 47ffaa irratti argamuu kootiin kabaja guddaatu natti dhaga'ama jedhan pirezidaantii Shimallis Abdiisaa. Hunda dura hooggansa qondaaltotaa fi loltoota ajaja lixaa akkasumas miseensota gooticha raayyaa ittisa biyyaa maraan baga guyyaa kana geessan baga geenya jechuun barbaadaa jedhaniiru pirezidaantii Shimallis. Uummanni gootota hin qabne homaattuu milkaa'uu hin danda'u. Imala seenaa keessas hin jiru. Nuti garuu akka biyyaatti bu'aa bayii barootaan gootota aarsaa hin nuffinee fi of hin qusanne horachuudhaan kabajaan as geenyeerra. Har'a akka biyyaattis ta'ee akka uummataatti dhaabbachuu kan dandeenye gatii gootonni raayyaa ittisa biyyaa keenya nuuf kaffalan irraa kan ka'edha. Biyyi keenya Itoophiyaan daangaan ishee sodaatamee birmadummaan ishee kabajamee fi walabummaan ishee eegamee kan as geesse dhiigaa fi lafee ijoollee ishee mallattoo cichoominaa ta'an aarsaa isin baaftaniinidha. Har'a imalli jijjiiramaa biyya keenya itti fufuu kan danda'e isin gootonni keenya dhiiga keessan dhangalaasuu, lafee keessan caccabsuu fi lubbuu keessan qaalii wareeguuf duubatti waan hin jenneefi. Kabaja kanaaf yaaddoon keessan nagaa fi misooma uummata keenyaati. Haaromsa humna gooticha raayyaa ittisa keenyaa irratti taasifameen waraanni keenya tokkummaa sabdaneessummaa qabatee teeknooloojii ammayyaa hidhatee fi humna isaa naamusa olaanaa horatee arguu dandeenye jirra. Gootonni raayyaa ittisa biyyaa keenya waraana sabaa fi sablammoota Itoophiyaa irraa ijaarame amanamummaa uummata keenyaaf qabu irra deebiin mirkaneessee nagaa uummata keenyaa qofa osoo hin taane dhimma misooma uummataa adda addaa keessatti humna deeggarsaa ta'uu mirkaneessaas jira. Gama kanaan gooticha raayyaa ittisa biyyaatti ajaja lixaa addummaatti kaasuu dandeenya.
Adeemsa guddinaa fi milkaa'ina raayyaa ittisa biyyaa ajaja lixaa addatti guddina waraana keessatti mul'achaa jiru sakaaluu fi wareegama inni kaffalaa jiru salphisuudhaaf nuffii malee hojjetaniif salphina lammiilee biyyaatiif ammoo kabaja dachaa fi ulfina olaanaadha. Dhumarrattis miseensota gooticha raayyaa ittisa biyyaa maraa ajaja lixaa addatti nagaa fi misooma ummata keessaniitiif birmadummaa biyyaa fi kabaja sirna heera mootummaatiif wareegama dafqaa dhiigaa lafee fi lubbuu kaffaltaniif kabaja olaanaan qabu ibsaa irra deebiidhaan baga guyyaa hundeeffama waggaa 47ffaa ajaja lixaa raayyaa ittisa biyyaa geessan geenya jechuun barbaada. Dabalataanis simannaa ho'aa nuuf taasifameef ummata keenya lixa Oromiyaa keessumattuu ummata magaalaa Naqamtee maqaa kiyyaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galateeffachuun barbaadaa jedhaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Hordoftoota koo kabajamoo waan na dhaggeeffataniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Fayyaa ta'aa nagaatti.